Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii sabboontuu wallagga lixaa jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu. Annagaa kooti galanni rabbii faa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiif amantii guddaa isinirraa akkasumas warroonni maatiinaaf hin taane seenaati maatiinaaf saamanni mana keessanii wala jajjabeessinu wala gargaaruun isiniin jedha. Anillee maatii isiniif ta'a isinis maatiinaaf ta'a isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naan jechuun keessaniin oolu. Akkuma argaa jirtanii akkaataatti makaroonaa hojjetanii isinii qabadhee dhufe jechuudha. Karaa salphaa ta'een warroonni beektanii hin beektu warroonni hin beekne immoo hin jirtu. Saniifiyyuu nafaana bu'aa ilaala akkaataan itti hojjedhu yookaan immoo akkaataan itti qopheeffadhu jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu nafaana bu'aa yoo isinitti tole laayikii, sheerii, sabskiraayib godhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Kunoo akkuma argitanii qibamii isaasitti qopheeffadheen jira waan itti nandhammoo kuni laahama jechuudha. Foonii shishifatee kukkutamee jira jechuudha. Akkuma argitanii firiijii keessaa ba'e garuu xixiqqaatee murmuramee jira jechuudha. Kun immoo qullubbii adiidha jechuudha. Kun immoo timaatimiidha jechuudha. Hin daakame. Kun immoo akkuma beektanii shunkurtii adiidha jechuudha. Kun immoo bozaara itti dandhamudha jechuudha. Hundi isaa filfila siwaxiidha, bozaara, irdiidha, milee yookaan soogidda yookaan immoo ashaboo jedhama. Makaroonaan immoo kun asirra biradistii immoo asitti qopheeffannee jirra jechuudha. Kana hundaa walii wajjin hojjennaa jechuudha. Nafaana bu'aan affeerraa kooti akkana biraa hin hafne isiniin jechuun barbaada. Dursee lahama bisheessuu qaba jechuudha. Tuni basala itti naqin yookaan shunkurtii itti naqin lahamni xaamasaa yookaan immoo bishaan keessa jiru sana fixachuu qaba jechuudha. Akkuma nama fakkeenyaaf xibsii yeroo hojjennu dura foonii itti naqnu kunis akkasuma bishaan keessa jiru fixatamee kan nuyi basala yookaan immoo shunkurtii itti naqnu jechuudha. Asitti immoo kun ruuzii adii affeeruufi jechuudha. Bishaan murtaa'aa ta'e itti naqadhe ruuzii adii asitti affeelee ruuziin jedha makaroona narkaa wal dhuddee jechuudha. La argitanii makaroona asitti bishaata jechuudha. Dhiifama sagaleen qabamee jira. Girfaa itti naqadha jechuudha. Duraan dursee girfaa ergan itti naqee booddee amma immoo bishaan xiqqootti maanni maqaan isaa zayitii xiqqoo itti dabalaa jechuudha. Waan itti nandhammoo waraqaa soogiddaa waanuma itti barbaachisu hin beektu miti tokko hin beektu jechuudha. Tokko hin beektanii xiqqoonan qadaadaa amma ni danfutti jechuudha. Sagaleen naqamee jira dhiifama. Amma ni danfutti xiqqoo qadaadeetanii dhufee asii immoo laahama koo sochoosa jechuudha. Akka bishaan isaa keessaa fixatuu fi dirqama sochoosuu qaba jechuudha. Maafi bareedaa ta'a waan ta'eef. Kun akkasitti bishaan fixachaa jiraan isiniin jedha. Amma dhumaatti nu faana bu'aa nu biraa hin hafinaa ilaalladhaa kottaa nyaadhaan isiniin jedha. Kunoo bishaanni koo danfaati jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii danfaati jira jechuudha. Makaroonaa kiyya itti naqaa. Kunoo itti naqadheen jira. Saatima murtaa'aa ta'e bishaata innis. Kunoo itti nammeetii jira jechuudha. Xiqqoo waliin maka jechuudha. Walaa fudhatu soogiddaa yookaan ashaboo wajjin walaa fudhatu waliin makee itti qadaada jechuudha. Bishaata waan ta'eef xiqqoo baay'ee bisheessuunis osoo hin taane gidduma galeessatti jechuudha. Kunoo asitti immoo foon koo kun akkuma argaa jirtanii bishaan fixachaa jira. Asitti bishaan ergaa fixatee booddee shunkurtii adii itti naqaa diimaa itti naqaa jechuudha. Kunoo waliin makee erga inni bishaatee jedhee kunoo sirriitti waliin makamuu qaba jechuudha. Maaliif yoo seeraan wal fudhatee bishaatee wal fudhate malee bishaan achi keessaa yookaanis immoo namatti hin tolu jechuudha. Bakka mi'aa xaama hedduu qaba yoo akkasitti hojjetame jechuudha. Zayitii xiqqootti godha. Kunoo akkuma argaa jirtanii baay'ee miti. Amma akkuma bakka ammuma feetan itti naqachuu dandeessu jechuudha. Rakkoon qabu. Kunoo akkuma argaa jirtanii
xiqqoo walii wajjin bishaata jechuudha kunillee jechuudha. Itti qadaadee xiqqoo bishaatu kunoo bishaateera walitti deebinaa. Kun akkuma argaa jirtanii iddoo tokko bareedee bishaachuutti jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii hedduu tokko bareedeeti kan inni bishaachaa jiru. Malkiin isaallee namatti tola. Amma qullubbii adiitti naqa jechuudha. Isa booddee waliin makaa ammallee ergaan qullubbii adiitti naqee xiqqoo waliin makadha jechuudha. Akkasitti yoo hojjetame bakka hedduu tokko bareeda. Isinillee makaroonaa tokko hin dabalini osoo duwwaa isaa nyaadhe jettaniitu hawwitu jechuudha. Kana malkiin isaallee hin bareeda akkuma namatti ibsii hojjettuuti bakka. Kun obbo Zaaraa fa'aa isinitti meeshaan hin beektu miti rejaan mararratti isinitti naqa jechuudha. Amma immoo waliin makadha jechuudha. Kun waliin makaatiin jira akkuma argaa jirtanii. Kun hedduu tokko bareeda maashaallah. Xaammi isaallee baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbi. Anummaanuu amma gumjaa'aa jira ayyutoo nyaadhe jedhe. Akkasii amma waliin makadhee xiqqootti qadaada. Gahee jirarraa fuudhee ilaala. Kun akkuma argaa jirtan maashaallah tabaarakallaa hedduu tokko bareedee jira malkiin isaa baay'ee namatti tola. Nyaanni yoo malkii bareedee beenni beela'ee nyaata jechuudha. Nyaanni yoo malkii bade immoo qoonqoo nama cufaayyuu. Kun akkasitti bareedee bishaatee ba'eeti jira jechuudha. Amma immoo timaatimii qo'eetti naqa. Timaatimiin dhumarratti namuusaa ofiiyyuu daakamaadha. Inni baay'ee bishaachuu hin barbaadu jechuudha. Saniif sa'aatii kana wayyootti namme bareedaadha jechuudha. Timaatimii dhumarratti waan hundumaa gaafa hojjetan iyyuu timaatimii yoo dhumarratti itti namme hedduu tokko bareedaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii hedduu tokko namatti bareeda. Kun laalladha maashaallah hojjetadha akkasitti kan laaliidha. Xiqqoo itti qadaada. Amma immoo ruuzii kiyyaan ilaalame. Maashaallah kun makaroonaa kiyya jechuun ruuzii moo hojjedha yeroo hundaa ruuziitti afaan hin hafiiddiyyu. Kun maashaallah makaroonaan koo bishaan fixachaa jira jechuudha hedduu tokko bareedee. Kun akkuma argaa jirtan xiqqootti qadaada. Kanallee buqqiseenitiin ilaala. Kunillee baay'ee bareedee ba'ee jira. Baay'ee bareedaa ta'ee jira kunillee jechuudha. Kun amma dhumaatti nu faana tura. Hin argitu iyyuu. Hin nyaattu dhuftanii gumjaatanii duutan ka'a. Sabboontuun keessan kana hojjette la argitanii. Kana duukaa fiiddi takka ilmaan duukaa fiiddi. Takka ijoollee duukaa fiigaa oola inni kaan naan ajajamu inni kaan naa ajajama. Ani kana qopheessee immoo nyaachisaa oola. Kana argitanii bishaan ho'aatti naqadhaa. Aliimniidoodhaan hojjetama jechuudha. Kun kottaa dhugaa aannan kana meen qabbaneeffattu. Bishaan ho'aadhaan waliin makama jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii makaroonaa kootti naqaa jechuudha. Kun baay'ee mi'aa baay'ee namatti tola dhugaa rabbii baay'ee tokko bakka namatti tola. Kun aliimniidoodhaa wajjin xiqqoo waliin makee amma fidee jechuudha itti naqadhaa jechuudha. Suugoon hojjedhe akkasumatti itti nyaatan nama hawwisiisa. Xiqqoo irraa hambifadheen nyaadhame akkasitti. Xiqqoo irraa hambifadhee nyaadha dhofadhe. Kun akkuma argaa jirtan waliin makaati jira. Maashaallah hedduu bareeda wallah. Kana kalaa kun akkasitti hojjetadhaati karaa qallaalii ta'e karaa gabaabaa osoo fagoo dheeraa hin naqini karaa gabaabaa ta'een akkasitti hojjettanii mana keessan keessatti nyaachuu
ni dandeessu jechuudha. Hedduu wallahi namatti tola jechuudha. Hedduu qallaalii ta'e immoo hojjetama. Mee mokoraa laalaasti. Mokoradhaati ilaalaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hedduu bareeda, hedduu namatti tola. Kunoo haaluma kanaan xumuramee jira jechuudha. Maashaallah malki isaallee akka inni itti bareedu. Isinitti himuu hin danda'u. Miyaasaas akka inni itti namatti tolu isinitti himuu hin danda'u. Xiqqoo itti qadaadee jedha xumuramee jira galatoota.